Nagaa sinifaa baay'atu karaa abdii dhugaatiin barumsa wangeelaa qabannee irra dhiyaanneerra. Kanaan dura ergaa warra kara Qolaasiyees barumsa irratti dubbachaa ture irratti waan itti aanee dhufu arrammoo saxxaaneen dubbadha. Waaqayyoon abbaan keenya gooftan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa nageenya isaa nu baay'isee ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftan sin haa eebbisu. Ergaa kana namaaf akka sheerii gootan namoonni akka dhagan akka gootan jaalala gooftatiin isii yaadachiisuun barbaada. Ergaa wangeelaa walitti dabarsuudhaani wal dhageessisuudhaani walitti dubbachuudhaani namoonni akka fayyan warri fayyan immoo fayyina isaatiin akka jajjabaatan eebba waaqaaf akka jiraatan taasisuu danda'ama jedhee yaada. Egaa lakkoofsa 1-2 irratti torbeewwan darban dubbadheera. Isa duubatti deebi'aadhaan dubbadhu. Isa YouTube chaanaalii kanarraa seentanii ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa 3-8 isa jiru har'a kanan kaasuu barbaadu garuu lakkoofsa 3-4 giddugaleessa godheen dubbadha. 4-5-6-7 kan ta'u immoo yeroo biraan itti deebi'ee dubbadha. Lakkoofsa 2 yeroo darbe irratti dubbanne maal jedha yaadachuudhaaf. Kanaan obboleettan Kiristoos amananii Waaqayyoof qulqullaa'an mandara Qolaasiyees jiraatan nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaasaa isiniif haa kennu jedha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Lakkoofsi 3 itti aansee maal jedha? Yommuu isiniif kadhannu iyyuu hundumaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hin galateeffanna. Kiristoos Yesuus amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaalachuu keessan dhageenyeerra. Kanaaf waa'ee kanaa dubbata. Lakkoofsi 3-8 kuni warra Qolaasiyees kanatti akkamitti akka jiraatan, akkamitti wangeelaa fayyina wangeelaa akkamitti akka argatan, eenyus akka isaan fayyise, tokkummaan akkamitti akka dhaabatan, galata Waaqayyoof akkamitti akka jiraatan, wangeelli fayyina jireenya ilmoo namaatiif fidu maal akka ta'e isaanitti erga himee booda jaalalaan ayyaana Waaqayyootiin karaa hafuura qulqulluutiin akkamitti akka waliin dhaabatan immoo isaan barsiisa. Nurri har'a kanuma irraa barra jedhee yaada. Maaliif dubbii Waaqayyo yeroo dhageenyu jireenya keenya jijjiira, lubbuu keenya jijjiira, amantaa keenya jabeessaa, chaalenjii jireenya keenya keessa jirullee ittiin darbuudhaaf, galata Waaqayyootti illee ittiin jiraachuudhaaf nu dandeessa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dhugaa wangeelaati. Mata dureedhuma isaa gaafa laaltan 3-8 dhugaa wangeelaa maal akka fakkaatu kan dubbatudha kutaa macaafa qulqulluu kana. Warra Qolaasiyees kun akkuma kanaan dura dubbadhe kun warra Giriik irraa dhufan kun warra Yihuudaa irraa dhufan garuu mandara Qolaasiyees kana keessa kan jiraatan amantoota ta'anii waldaa tokko keessa kan jiran yaada adda addaa chaalenjii adda addaa qabaachaa kan turan. Warri Giriik yaada biraa qabaachaa turanii warri Yihuudaa irraa dhufanii amanaa ta'an kun immoo yaada gara biraa qabaachaa turan. Amantaadhaan gooftaatti amanu garuu baakgiraawundii isaanirraa ka'ee isaan duubatti kan harkisu yaada adda addaa waan jiruuf namni Waaqayyoo kun yookaan immoo dubbii Waaqayyoo namoota kanatti maal akka dubbatu sirraa argitu. Warra waldaan keessa jirullee haalli keessa jiru kanaan baay'ee karaa hedduu wal fakkaataadha jedhee yaada. Bakka irraa dhufnee jira, baakgiraawundii irraa dhufnee jira, waldaa keessatti guddannee jira, maatii keessatti guddannee, biyya keessatti guddannee jira. Wanni baay'een duubatti nu harkisuu barbaada. Dhugaa wangeelaa garuu akka waliin dhaabannu, akka ayyaana Waaqayyootiin waliin dhaabannu, waliin jiraannu, galataaf ulfina Waaqayyoof akka jiraannu nu barsiisa. Nu akeekkachiisa yookaan immoo ajaja nuu kenna. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kutaa macaafa kanaa gaafa laaltanii yommuu isiniif kadhannu nuyyuu hundumaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffanna. Mee yaaduma isaa gaafa laaltanii yommuu isaaniif kadhatan eenyu namni kadhatu kuni Phaawulosii fi Ximooxiyoos. Egaa yaadni kun yaada nama tokkoo duwwaa miti. Of course yaada Waaqayyooti. Yaada hafuura qulqulluuti. Birmadummaa hafuura qulqulluu isa Waaqayyoon hafuura baafate, isa Waaqayyoon akka barraa'u barbaade, isa Waaqayyoon akka dubbatu barbaade namni Waaqayyoo kuni barreesse. Ximooxiyoos akka dura bira jiraachaa ture ergaa kanarraa jalqaba irratti ilaalleerra. Warra Qolaasiyees kanaaf akka kadhachaa jiran yaadachiisa. Ergaan kun isinii kadhachaa jirra. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos immoo hin galateeffanna yommuu isinii kadhannu. Maaliif galateeffatu? Maaliif waa'ee abbaa, waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dubbatu? Asirratti akkuma argitan waa'ee abbaa, waaqa abbaa itti aansee waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galata dhiyeessinaa jira. Egaa jaroonni kun chaalenjii adda addaa akka qabaachaa jiran, bu'aacee adda addaa keessa ba'aa akka jiran, akkuma waldaan har'a keessa ba'aa jirtu yaada adda addaa keessa akka ba'aa jiran ergaa kanarraa argina. Yeroo isinii kadhannu garuu Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffanna. Maaliif galateeffanna?
fayyuu keessaniif galateeffannaa, nageenya qabaachuu keessaniif galateeffannaa, tokkummaa qabaachuu keessaniif galateeffannaa, Giriik irraa dhufuu keessaniif galateeffannaa, falaasama Giriik isin hambifne, seera eeguu warra Yihudaa isin hambifne, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amantaniirtu, waldaa tokko keessa jirtu, yeroo waa'ee keessan kadhannu, yeroo waa'ee keessan Waaqa fuulduratti dhiyeessinu, Waaqayyo abbaa keenyaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosin galateeffannaa jedha. Asirratti dubbii guddaan maali? Sababumti Waaqayyotti galateeffannu tokko jiraachuutu irra jiraata. Yeroo jennu sababa guddaan fayyinni Waaqayyoon nuu kenne. Galanni jireenya keenya keessaa Waaqayyoon argachuu qabu. Du'arraa deebine, dukkana keessaa baane, warri kun jaroonni kun dukkana keessaa bahuu isaanii akka yaadatan. Du'a keessaa bahuu isaanii akka yaadatan. Seerri Yihudaa, seerri warra Giriik isin deebisuu hin qabu, influensi isin gochuu hin qabu, bitaa mirgatti isin harkisuu hin qabu, addaan isin baasuu hin qabu, isin jeequu hin qabu jechaani jira. Kanaaf immoo Waaqayyo galateeffannaa. Jireenyi kiristaanaa yookaan warra nama amanuu yeroo hundayyuu jiraachuun lafa kanaa galata Waaqayyoof jiraachuudha. Yeroo baay'ee afaaniin galata jenna, galata dubbanna. Of course galata dubbachuun sirriidha. Jireenyi keenya galata Waaqayyootiif ta'uu qaba. Matumti isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka macaafa qulqulluu ergaa Efesoon boqonnaa 1:6-7 gaafa laaltan fayyinni keenya mataan isaa galata Waaqayyootiif kan ta'u. Hunda caalan Waaqayyoon ilmoo namaarraa, uumama ilmoo namaarraa argachuuf kan barbaadu, kan Waaqayyoon yeroo hundayyuu hawwii qabu maali gaafa jennu galata argachuu. Maaliif Waaqayyoon galata barbaada? Waaqayyoon yeroo hunda jireenya namaatirra keessattuu nama Kiristoosin fayyi. Galanni kun immoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin cubbuu karaa Addaamiin dhufe hunduma dhiiga isaatiin nu qulqulleessuudhaan Waaqayyo wajjin nu araarsuudhaan gara jireenya qulqullinaatti nu deebise. Diinummaa Waaqayyo wajjin qabnu hunduma isaa cabse. Waaqatu nu wajjin diina ture miti, nutu Waaqayyo wajjin diina ture malee. Waaqayyoon diina namaa ta'ee hin beeku. Namatu diina Waaqayyoo ta'e karaa cubbuutiin. Diinummaa namaa kana Waaqayyoon garuu matuma isaatiin dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gannaqee fannoo irratti ol ba'ee nu duudhaan diinummaa namaaf Waaqa gidduu jiru kana Waaqayyoon hin sirreesse, hin qulqulleesse, galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf kana galateeffannaadha. Kanaaf waa'ee keessa Waaqa galateeffanna. Kanaaf waa'ee kana Waaqa galateeffatu namoonni kun. Yeroo ta'anii waa'ee namoota warra Qolaasees kana yaadan waan isaan irraa dhufan yaadu. Xaxaa warra falaasama warra Giriik haga ammaatillee biyya Giriik falaasamni kun karaa adda addaatiin fayyadee waa qabaatu malee rakkoo amantaa irraan ga'e biyya sanarraan baay'ee guddaadha. Warra Yihudaa gaafa laaltan immoo waan filatee biyya Gibsiitii baasee hojii guddaa isaanii hojjetee karaa baay'ee dabarseera. Miraakilii gurguddaa, dinqii gurguddaa Waaqayyoon uummata Israa'el kanaan hojjeteera. Kana hundayyuu hojii Waaqayyoo kana irraanfatanii seera eeguutti deebi'an. Seera eeguun isin baasu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyinni kan jiru. Dukkanni namaa kan qulqullaa'u, lubbuun namaa kan fayyu, Waaqayyo beekuun kan danda'u karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isa Waaqa qulqulluu ta'e, isa nama qulqulluu ta'e, isa namaa du'e, isa maaram durbaarra dhalate, isa nama ta'ee biyya Israa'el keessa deddeebi'ee nama tajaajile. Isa tajaajila waa'ee Waaqaa lafa kanarratti dhugaa bahe, isa Waaqa reflect godhe, maalummaa Waaqayyoo kan mul'ise, isa cubbuun isa hin beekne, isa nama ture. Isa cubbuu namaatiif fannoo irratti ol bahee fannifame. Isa du'e guyyaa 3 awwaala keessa ture. Isa du'a moo'ee ka'e. Isa erga du'aa ka'e booda nama bira jiraate, nama wajjin nyaate. Isa qaama kabajamaa, isa qaama glorified ta'e namoota bira jiraatee ganni Toomaas fa'aa yeroo du'aa ka'uusaa shakkani madaa quba isaa keessa galchanii akka laalan kan godhe. Otoo isaan argan immoo gara abbaatti asii ol otoo hamba'e deebi'ee immoo kan dhufu isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'e. Karaa kanaan fayyinni ilmoo namaa kan dhufuu danda'u. Kanaaf kun dhiibboo haasofna miti. Seenaa namni itti haasofna miti. Dhugaa kara meeqan proof ta'e. Dhugaa jireenya ilmoo namaa keessatti proof ta'e namoota taasifnu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa'ee keessan galateeffanna. Galata Waaqaaf ta'uudhaaf namoonni kun waan isaan irra jiran irraa akka deebi'an, akka Waaqayyoo beekan, akka jireenyi isaanii amantaa isaaniitti jabaatan, qulqullina gooftaan keenya karaa ayyaana isaatiin isaaniin fide akka beekan, lakkoofsa 2 irratti karaa ayyaana Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos isinii fideen akka jabaatan, isinii kennuu ayyaana Waaqayyoo argachuu keessaniin hin gammanna, Waaqayyoo galateeffanna. Har'a waldaan haalli amantoonni keessa jiru karaa kanaan karaa baay'eenaan ilaalamuutu irra jiraata. Waaqayyo abbaa keenya
karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffachuu qabna. Maaliif galateeffanna? Du'a keessaa deebine, dukkana keessaa deebine. Seera duubatti nu harkisu karaa adda addaa irraa dhufne, seera qaalluu keessaa dhufne, seera waaqa hin beekne keessaa dhufne, seera du'aa keessaa dhufne, seera waaqayyoon galateeffanne keessaa dhufne. Kana keessaa kan dhufne ija keenya kan bane. Uummanni dukkana keessa ture ifa guddaa arge jedha dubbii waaqayyo yeroo dubbatu. Ifa guddaa argine, jireenya argine, kabaja argine, ulfina argine, jireenya argine. Kana waaqayyo galateeffachuutu nurra jiraata. Waldaan kana galateeffatti, kana gadhuuf deebifti. Yeroo baay'ee waa'een galataa kun dubbii guddaadha. Dubbii guddaa wangeela keessatti dubbii guddaadha. Maaliif dubbii guddaa ta'a? Jireenya amantootaa bara jireenya keenya jalqabaa gadhumaatti galata waaqayyootiif jiraachuudha. Bara kana wanni goonu hundumtuu nama giddu galeessa godhachaa jira. Bara namummaan giddu galeessa godhatamuudha barri kun. Ana dhagaa, anatu beeka. Ana subscribe godha, ana comment godha, ana share godha. Anatu isinitti hima, anatu isinii beeka. Namni waan ofii baratti himuu barbaadudha barri kun. Waldaa pulpiitira dhaabatee namni waa'ee isaa baratti lallabuudha. Galata waaqayyoof namni baratti jiraachuu hin barbaannedha barri kun. Gaafa laalte. Garuu wangeelli keenya kan dubbatu waa'ee keessaniif waaqa abbaa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galateeffanna. Galata waaqayyooti waldaan kan dhaabachuu qabu. Barsiisuu warri barsiisu, warri wangeela dubbatu, warri wangeela faarfatan, warri wangeela waldaa bulchan, warri waa'ee wangeelaa namatti himan, warri waa'ee wangeelaa karaa hundumaan evaanjelizimii adda addaa keessa jiran galata waaqayyoof gochuu qabu. Mootiivii dhumti wangeela la dubbannuyyuu waa'ee amantaa ta'uun keenyayyuu waaqayyo galateeffachuudhaaf. Waaqayyoof gadhuuf deebisuudhaaf, ulfina waaqayyoof kennuudhaaf, jireenya keenyarraa waaqayyoon fi argachuudhaaf. Har'a namatu ol ka'ee mul'achuu barbaada. Maalummaa namaatu ol ka'ee dubbachuu barbaada. Namatu lallabamuu barbaada. Namatu beekaa ta'ee dhiyaachuu barbaada. Namatu seenaa salakkaa'uu barbaada. Seenaa barbaanne haa qabaannu. Seenaa bareedaa qabaachuu dandeenya. Seenaa even amanaa taanee seenaa bareedaa qabaachuu dandeenya. Waan baay'ee keessa ba'uu dandeenya. Inni hundi gaariidha. Hunda caalaa garuu dubbii guddaani karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galateeffachuun, galataaf dubbachuun, galataaf jiraachuun, galataaf akka warra Qolaasees kana waldaa keessa dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa har'a waa'ee keenya yeroo yaadu waldaa baha jirtu, waldaa lixa jirtu, kaabaa, kibba jirtu, bakka hunda waldaa jirtu hundumaaf waa'ee isaanii yeroo yaadu waaqayyo galateeffachuudha. Maaliif? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina argan. Ayyaana waaqayyootiin jiraachuu isaanii argan. Kanaaf jireenya amantootaa yeroo yaadannu waa'ee kanaa waaqayyo galateeffachuu qabna. Har'a waldaa keessatti wanni ta'u karaa adda addaatiin wanni arginu waldaan qulqullooftuu taatee taasuma cubbuun bakka ittiin mul'anne ta'uu hin dandeessu lafa kanarra jirra waan ta'eef. Garuu barool gaafa laallu galata waaqayyooti waldaa jiraatu ta'uutu irra jiraata. Waldaa jechuun namoota akka kooti, namoota akka keessaniiti. Waldaan namoota akka kiyyaaf akka keessaniiti. Galata waaqayyoo wanni goonu hundumtu waldaa keessatti wanni hojjennu hundumtu taargeetiin isaa maali? Mootiiviin isaa maali? Giddugaleessi qabiyyee yaadichaa maali? Waaqayyo galateeffachuufi, waa barbaaduudhaafi, kabaja barbaaduufi, horii barbaaduufi, nama barbaaduufi, seenaa barreessuu barbaaduufi, siyaasa gaggeessuu barbaaduudhaafi, waan adda addaa gochuudhaafi. Kun hundumtuu waltajjii yookaan pulpiitii Kiristoos du'ee fi wangeelli akka irraa himamu. Ayyaanni waaqayyo irraa lallabamu, gaarummaa waaqayyo irraa lallabamu. Giddugaleessa galata waaqayyo ta'e kana waan biraa irraa dubbanna taanaan waaqayyo galatan fidu. Wannuma barbaanne otoo goone waaqayyo galata fiduu hin danda'u karaan kun. Galata fiduu kan danda'u karaa abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Amantoon yeroo kadhannu, yeroo tajaajilu, yeroo dhaabbannu galata waaqayyo fuulduratti dhiyeessuudhaan waaqayyo galateeffanna. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf lakkoofsa 4 gaafa laaltan Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan. Ilaal. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan. Erga jedhee booda koomaa qaba yookaan immoo hin dhaabata yaadni isaa gaafa argite. Yesuus Kiristoositti amanuudha dubbii guddaan. Warra waaqayyoof qulqullaa'an nama amanetu qulqullaa'ata. Ixaansee maal jedha? Warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaalachuu keessan dhageenyeerra. Jireenya amantootaa keessatti karaa Yesuus Kiristoos amanuu keenya dhagaamuun isaa dubbii guddaadha. Good news yookaan immoo odeeffannoo yookaan oduu guddaadha. Har'a lafa kanarratti oduu gurguddaa kan ta'u diinagdeen addunyaa kanaa ol ba'uu gadi bu'u, siyaasni bakka tokko ga'u bakka tokkotti deebi'u. Kuni oduun isaa himamuu nafu.
Seekularii yookaan haala addunyaan kun ittiin oduu walitti himtu waan ta'eef inni kun himamaa ooluun isaa hin hafu. Garuu Kiristoos Yesuus amanuu keessan dhaga'uun namni tokko karaa Kiristoosiin fayyuu dhaga'uun oduu guddaadha. Odeeffannaa guddaadha. Gammachuu guddaadha. Galata guddaadha. Qulqullaa'ina guddaadha. Nageenya guddaadha. Nama tokko karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela akka dhaga'u goonee Waaqayyoon immoo akka yaadaaf karoora isaatti akka fayyu, akka jireenyatti dabalamu, waldaatti akka dabalamu, amantoota akka dabalamu gochuun odeeffannaa guddaa. Kanaaf Kiristoos Yesuus amanuu keessan dhageenyeerra, hubanneerra. Namni simbiraa dhufe kun, namni simbiratti deddeebi'ee simbiratti ture kun maqaan isaa warra waldaa Qolaasees kana dhaabe nama simbiratti deddeebi'ee kana odeeffannaarra dhageenyeerra. Ani mana hidhaan jira garuu odeeffannaa dhageenyeerra. Kiristoos Yesuus amanuu keessan sirriitti dhagayeera. Gammadeera. Gammachuun koo gammachuu Waaqayyoon gammaduudha. Gammachuun koo gammachuu Waaqayyoon ittiin kabajamuudha. Warra Waaqayyoon qulqullootan ta'uu keessan dhageenyeerra. Namoota Kiristoos qulqullaan hunduma jaalachuu keessanis dhageenyeerra. Egaa gaafa laallu lafa kanarratti jireenya qabnu tokko iyyuu Kiristoositti erga amannee booda warra Kiristoosin qulqullaan taanee of laaluudha. Amma nama qulqullaadha gaafa jennu cubbuu homaa hin qabnu, kufaatii homaa hin qabnu jechuu miti. Bara lafa kana jiru irratti bu'aacee baay'ee keessa akka baanu beekamaadha. Garuu bu'aaceeyin kuni yeroo hunda cubbuu akka hojjennu, yeroo hunda iyyuu xuraa'ina adda addaa keessa akka jiraannu, jalina adda addaa keessa akka jiraannu nutti himu wangeelli. Yeroo kufne ayyaana Waaqayyootiin kaana. Yeroo kufne ayyaana Waaqayyootiin karaatti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaara. Waa'ee ayyaanaan beennu taanan waa'ee ayyaana lakkoofsa lamarratti dubbanneeti. Ayyaanni Waaqayyoo amantoota jabeessa. Amantoota waan isaan qaban keessatti karaatti deebisa. Waan isaan keessatti chaalenjiitti qabaatan, isaanitti dukkanan, isaan laafina fide tokko waldaa keessatti haa ta'u jireenya dhuunfaa keessatti isaan jabeessa. Karaa Yesuus Kiristoos amanuu keessan erga dhageenye booda Waaqayyoo qulqullaa'uu keessan dhageenye namoota Kiristoos jaalatan hunda dhaga'uu keessan dhageenye gammanneerra. Gammachuu guddaan har'a amantoota wal arguudha. Bara waldaan rakkina adda addaa keessa ture seenjanii hunduma keessatti warra waldaan dhaabatte irraa jalqabee waldaan rakkina baay'ee keessa baate. Amantoonni wal jaalachaa turan, walitti fiinanii wal dhungachaa turan, wal yaadaa turan, wal dheebochaa turan. Waldaan underground bara turtetti biyyoota baay'ee irrallee waldaan underground jirti. Afettas bahu baay'ee rakkatteetti. Waldaan akkasii baay'ee cimtuudha. Waldaan har'a gaafaas baatee bilisummaadha wangeela lallabuun, dubbachuun, dhaga'uun, bilisummaa qabaatu rakkoo adda addaa keessa galti. Kanaaf Kiristoos Yesuus amanuun akka humaan taane wayitti baratti fudhatama. Kiristoos amanuun dubbii guddaadha. Kiristoos Yesuus amananii fayyuun dubbii guddaadha. Jireenya bara baraa argachuun dubbii guddaadha. Miraakilii guddaadha. Dubbii wangeelaa keessaa, eebba wangeelaa keessaa, miraakilii Waaqayyoon jireenya keenya keessatti hojjete keessaa inni guddaa fi inni jalqabaan Kiristoos Yesuus amananii jireenya bara baraa argachuudha. Kan kana caalu kuni jireenya amantootaa keessatti, jireenya nama amanuu keessatti dubbii guddaadha. Har'allee namootatti kan dubbatu. Namoota wangeela amanne dubbii kana dhageessan Kiristoos Yesuus amanuudhaan jireenya bara baraa argadha. Koottaa kara wangeelaa. Wangeelli nama fayyisa. Wangeelli gammachuudha. Wangeelli nageenya. Wangeelli araara. Isa nama Waaqa wajjin diina ta'e araarsa. Isa jireenya namaa isa dukkanaa'e ibsa. Namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekne wangeela kanatti amana. Wangeelli kuni eebbuun abjuu miti, soba miti, illuujinii adda addaa miti, dhugaadha. Dhugaa jireenyaati, dhugaa fayyinaati, dhugaa karaa ta'edha. Karaa kan ta'e, jireenya kan ta'e, fayyina kan ta'e, araara kan ta'e, Waaqaaf nu gidduu diinummaa jiru, diinummaa nama Waaqaa namaa fi Waaqa gidduu jiru kan araarse dhiiga isaatiin kan qulqulleesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amananii fayyuun dubbii guddaa. Kanaaf namoonni kanan aman koottaa gara wangeelaa, koottaa amana, nageenya argattu, qabbana argattu, jireenya bara baraa argattu, fayyina argattu, qabeenya argattu siniin hin jennu. Qabeenya namni hojjeteellee argachuu danda'a namni hin amanne. Garuu qabeenya jiruttuu gammaduudhaaf, waan harkarraa qabdanittuu gammaduudhaaf, hunda kan caalu immoo nageenya bara baraa, fayyina bara baraa, gammachuu bara baraa qabaachuudhaaf gara gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kootta. Jireenyi namaa miningi fuuli kan ta'u, guutummaa kan ta'u, parpazii guutuu kan ta'u, lafa kanarratti jireenyi ilmoo namaa guutuu kan ta'u, Waaqa beekuudhaan, isa Waaqa ta'e, isa jireenya ta'e, isa araara fide, isa lubbuu namaa jijjiire gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanu.
kanatti amanaa jennee encourage gochuun barbaada. Isinitti dubbachuun barbaada. Isin kakaasuun barbaada. Fayyinni wangeelaa jireenya keessan keessaa jiraatu. Fayyinni wangeelaa jireenya namaa keessa jiraachuun dubbii namaa jijjiira waan ta'eef. Kanaaf warra Qolaasiyaas kanatti Kiristoos Yesuus amanuu keessan erga jedhee booda warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaalachuu keessan dhageenyeerra. Jaalalli kaa nama Kiristoosin qulqullaa'e hunda jaalachuudha. Amantaan kiristaanaa dubbii guddaan. Dhiiraa haa ta'u dubartii, fageenyaa jiraatu, adii haa ta'u gurraacha, har'a amanu bara darbe, waggaa 30 haa ta'u waggaa 10 wal jaalachuudha. Maaliif Waaqayyoon karaakterumti nuu kenna.